Akkamaltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa kallattiin darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti magaalaa Buraayyuutti hoogganaan nageenyaa magaalichaa Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefamu. Namni miidhame nama afur keessaa namni 3 madaa'e namni tokko du'e lafa isaanii kan nyaatanii ba'anitti. Yeroo gaa'ilaatti aadaan biqila laallachuu maali? Biqilli taanaan lafa jechuudha. Gaa'elli sun ilmoo horatanii jiraachuu hin danda'anii. Turtii Jeneraal Biraanuu Juulaa waliin taasifne kutaa lammaffaan dhimma bilbila cufamuu irratti waan isaan dubbatan. Waan gargaarii qaba, baay'ee gargaarii malee. Jarri reediyoo kominikeeshinii hin qabdu. Achittis opereeshinii hojjedha jennee ajaja dabarsineerra hin hojjetama. Achis taa'uu hin danda'u. Akkasumas odeessaalee gaggabaaboo addunyaas qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Guyyaa irraa magaalaa Buraayyuutti hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya magaalichaa Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefamaniiru. Ajjechaan kun kan raawwate saatii laaqanaatti ta'uu fi namoonni 3 biroon immoo madaa'uu isaanii hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa BBC'tti himaniiru. Akkasumas ammaaf qaamni ajjechaa kana raawwate akka hin beekamnes dubbataniiru. Ammayyuu taanaatu dubbise. Hoogganaa bulchiinsaa nageenya kan magaalaa Buraayyuutii fi hoogganaa humna addaa kan godina addaati kan Oromiyaa. Kan Oromiyaa namni miidhame nama afur keessaa namni 3 madaa'e namni tokko du'e. Afur eenyudha? Weellisaan tokko keessa jira, bulchiinsaaf nageenyi tokkoo fi poolisii 2. Achumatti du'an jechuudha rukutamanii hospitaallee utuu hin geeffamini tarii odeeffannoo isaa qabaatan. Achumatti akka itti nagahee waan hospitaala ga'e fakkaatu. Laaqana nyaachaa turanii? Laaqana nyaatanii ba'aniidha. Mootummaa lafa isaanii laaqana nyaatanii ba'anitti. Bakki sun naannoodhuma bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti? Naannoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fi Lammiitii naannoo sanaadha. Tarii ajjechaa kanaan qaamni shakkamee jira? Ammaaf poolisiin qulqulleessaa jira. Kabira ga'ee kanatu shakkamee waan jiru wanti wanta jedhame hin jiru. Shakkii yeroo sanaatiin namoota naannoo sana bira turan to'achuu danda'u. Ammaaf wanti nama to'atame maana to'atame kana jedhan hin deemamu. Garuu to'achuun dhiisanii namoota naannoo sana jiru. Odeeffannoo isaa guutuun hin laanne malee namoonni yeroo sana bira turan to'atanii dhufan jedhu odeeffannoon jira. Namni waliin turan sun Komaander Tasfaayidiin Qunaan jettanii? Kan rukutamee. Isaan lubbuun hafanii? Kooriyaa hospitaalitti wanta nama akka jiran hin qaba odeeffannoo. Hara sa'aatii meeqatti kun kan raawwate? Sa'aatii kanaa sa'aatii naannoo sa'aatii 7tti. Ja'a 7 gidduutti. Eessatti jechuudha? Magaalaa Buraayyuu naannoo waajjira bulchiinsa magaalaatti naannoo sanatti. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduun gaggabaabsee isinitti himaanii hirphaa gammachuuti. Atileet Biraanee Abaabel fiigicha maraatoonii walakkaa dubartoota irratti sa'aatii 1 daqiiqaa 4 sekondii 31 fiiguudhaan reekoordii addunyaa haaraa galmeessifte. Ejensiin Ameerikaa waljijjiirraa odeeffannoo White House keessatti taasifamu itti gaafatamummaa qabu hanna odeeffannoof saaxilamee jedhame. Ejensiin kun maree fi haasawwan loltuu dabalatee waamicha pirezidaantii Ameerikaaf taasifaman to'ata. Qondaaltonni gumruukaa Ameerikaa konkolaataa ergaa deddeebisu keessaa sammuu namaa qaruuraan saamsame keessatti qaban. Qaruuraan sammuu namaa baate kun naannoo daangaa Ameerikaa, Michigaan fi Kanadaatti gaafa guraandhala 14 qabamee jedhame. Jiraattonni kaaba Yuugaandaa naannoo Kitgum jedhamu jiraatan hawaannisa gammoojjii midhaan isaanii balleesse soorachuu eegalu ejensiin oduu Yuugaandaa gabaase. Oomishni naannichaa gadi aanaa ta'uu isaatiin jiraattonni hawaannisa qabanii affeelanii erga gogsaniin booda waaduu jalqabaniiru jechuudhaan ejensiin kun gabaasee jira. Humni waraanaa Faransaay Maalii keessatti hidhattoota Islaamic State 50 ol ajjeessu beekse. Hidhattoota ajjeefaman keessaa tokko miseensa Islamic State naannoo Sahel jedhamutti akka argaman ibsee jira. Oduu isaatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Yeroo fuudhaaf heerumaatti aadaan biqila laallachuu keessumaa Oromoo Maccaa biratti beekamaadha. Biqilli kun gaa'ela dhaabbachuu danda'uu fi dhiisuu ilmaa fi intalaa murteessuuf ilaalama. Yeroo gaa'elaaf qophaa'anitti akkamiin biqila akka laallatan barsiisaa fi qorataa aadaa Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Darajjee Fufaarraa odeeffanneerra. Biqila laallachuun aadaa fuudhaaf heerumaa keessaa jalqaba keessumaa karaa naqataa kan raawwatu kun yeroo baay'ee erga abbaan gurbaa warra intalaatti ergaa ergatee booda kennuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii kan isaan agarsiisan biqila laallannaa jedhanii jalqabu. Biqila laallachuun kun hiika baay'ee qaba. Tokko biqileera taanaan
gammadanii ta'u jechuudha. Toleera milkiin toleera jedhan. Biqilli sun maal agarsiisaa gara fuulduraatti jarri kun ilmaan horanii wajjin jiraachuu danda'u. Biqiluu horuu marguu agarsiisa. Yeroo tokko margaa keenyaaf margituu keessan jennaa jedhu yeroo wal gaafatamu. Biqilliin biqille taanaan hin hafa jechuudha. Gaa'elli sun maaliif biqilliin biqillee hormaata bultii ilmoo horatanii jiraachuu hin danda'anii san agarsiisaa jedhanii aman waan ta'eef. Fakkeenyaaf ijoolleen durbaa sun haala kana yoo beekte yoo hubatte intalli sun nama sana namatti hirumuuf jirtu sana yookaan nama ishee ilaallachuuf dhufu sana yoo hin jaallanne biqila sanatti danfadamsiftee itti warra dhuftee naaf haati abbaan hin dhoksu icciitii godhu intala jalaa yeroo baay'ee haala kana deemsa kan kanaaf kan isaan biyyoon biqilii masachuma irratti kan isaan dhaabanii iddoo biraa yookaan nama biraa barbaacha deeman. Milkiin takkaa dhowwateedha deebi'anii irra deebi'ee yaalaa yookaan immoo milkiin irraa abaluun ilaallachuun dhaqa jedhanii ka'anii yoo arran taane yeroo biraan deebi'ee dhaqaa hin jedhamne dhowwateera milkiin jedhanii madhiisu. Maaliifi waan mul'iftuu wayiitii jedhee amana Oromoon amantaadha amma kun mul'iftuudha. Jireenya fuulduratti jarri kun qabaachuu danda'an mul'iftu. Kanaafi milkiin kun odatamuu qabaa, eeggatamuu qabaa, irraa deebi'amuu qabaa jedhu. Yoo darbanii deemaniyyuu yookaan guyyaa jijjiiranii yeroo jijjiiranii yoo irra deebi'anii dhaqaniyyuu yoo toleyyuu tola jedhanii namana. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa keenya isa dhumaarra geenyeerraa intarneetii fi bilbilli gama lixa Oromiyaan cufamuun isaa opereeshinii mootummaan taasisaa jiruuf akka fayyade itaa maajoor shuumii ittaanaa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Jeneraal Biraanuu Juulaa dubbataniiru. Gama kaaniin qaamni hidhatee socho'uu dhaaba ABO qabsoo nagaatti jiru waliin walitti dhufeenya qabu jedhanii akka shakkanis qondaalli kun himaniiru. Gabaasa keenya kutaa lammataa kanaan ammayyuu taanaan dhimmoota ijoo ta'an kaanis irrattis gaafateera. Hidhattoonni osuma sosoanii rukutanii bira darbu waraana bosona fee waliin raayyaa warra rukutaan jiru yaada jedhu kaasu jiraattonni. Kanaaf jarri bosonatti akka turan waan barbaadan fakkaatu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa jedhanii kaasu. Allatti kun caljireeti. Kun caljireeti maaliif caljirees hin jedhaseeti. Raayyaan ittisa biyyaa marrajaa qaba. Marrajaa kanarratti hundeeffamee hojii isaa hojjeta waan ta'eef utuu arguu bira darbataanaan egaa akkas ta'e immoo raayyaa ittisa biyyaa warra shiftaa hojii walii galeera jechuudha. Akkas egaa taa'ee nu rukutee biyyaa nu baasee akkas nu godhee nu fixee maaliif jedhu maroon dhugaa isaati. Maroon dhokatee jira waan ta'eef waraanni isa bira hin ga'u. Inni maal godhaa iddoo waraanni hin geenye yoo waraanni irra bira ga'e immoo informationii argatu irraa ka'ee immoo iddoo jijjiirataa iddoodhaa gara iddootti jijjiirataa utuu gaaf tokko rasaasa takka illee dhukaasne. Haga ammaatti ta'aa jira. Ijoollee daa'imman garuu qe'eedhaa guree fichisiisaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa akka ergamaatti marroo qabeedhuuf moo rukutuuf moo ergamni isaa akkamii? Yoo argate hin qaba. Yoo qabamuu didee lole immoo rukuta. Yoo nagaan gale immoo nagaan simata. Filannoo hundumtuu karaarra jira. Gama lixaa kana baay'ee haasofnee kibboo haala kamii keessa jira? Karaa saawuzii immoo wanni jiru gujii lamaan gujii baatee gujii lixaa tootaalii lafa isaan qaratan buna itti gurguratan uummata irraa buna asin nutti fida jedhanii irraa fuudhanii ofii isaaniitii Keeniyaa baasanii itti gurguratan ture. Cheekpoointii hedduu qaban ture. Opereeshiniin eega gaggeeffameen booda gujiin lamaanuu bilisa ba'eeraa. Uummanni barbaadee bakka isaan jiru barbaadee rukuchiisee milishaa isaa ijaaratee milishaa isaatiin rukuchiisee amma bakka dhaabatan dhabanii gara sololoo ce'aniiru. Amma gujii lamaan Boorana keessa lolli tokko illee hin jiru. Harcaatuun dhokattee jirti ishii immoo uummannis milishaanis raayyaan ittisa biyyaas yeroo argate hordofaa jira. Egaa bilbillis cufaadha, intarneetis cufaadha. Anis gama lixaa yeroo deeme kanatti xiqqoon rakkisee ture. Garuu uummanni kanaanis rakkachuusaa hubadheera. Bilbila cufuun kun, intarneetii cufuun kun opereeshinii mootummaa waan gargaaree qabaa? Eeyyani waan gargaaree qaba. Baay'ee gargaaree malee. Maali? Jarri reediyoo kominikeeshinii hin qabdu. Uummata keessa moobaayiliin harka namaa keessee sochii mootummaadhaa hordofti achi sochii mootummaa sana immoo fashaleessiti. Akkasitti waggaa 2 guutuu uummatatti taphachaa baate. Amma kominikeeshinii yeroo dhabdu tokkoffaa uummanni sodaa dhiise.
ummata ebalu akkas godhe jedhaa walitti gabaasu waan dadhabaniif ummata irratti miidhaa geessuun hin hafeet tokko kana. Lammaffaa utuma isaan gabaasa marrajaan argatin raayyaan ittisa biyyaa biraan bahee tarkaanfii fudhachuudhaaf haala mijaa uumeef. Kanaaf opereeshinii wajjin qabatu naan jechaa jirtu jeneraal. Yoo wal qabatallee rakkoo hin qabu bara. Garuu immoo uummanni jiruuf jireenya guyyaa isaa keessatti rakkateera bilbilli cufamuu isaatti. Uummanummaa bilbilli cufamuu isaatiin baay'ee gammadee maaliidhaaf hamma jarri sun dhabamtutti bilbila nutti hin bananinaa nuun jedha uummanni. Garuu immoo qeerraa buqqa'anii gara Gambeellatti gara Asoosatti gara Finfinnee fa'aa Naqamtee fa'itti immoo kan baqatanis immoo dubbisneerra. Kan baqate immoo isaan shiftoota baqatee Gaambellatti galee Asoosatti galee jira. Achittis opereeshinii hojjedhaa jennee ajaja dabarsineerra hin hojjetama achis taa'uu hin danda'u. Kanaaf kanneen baqatanii jiraatota osoo hin taane hidhattoota naan jettanii. Shiftummaarraa qawwee awwaalee baqatee magaalatti galee seera jala to'atamuu qabaa jennee. Amma kan jiraattonni jedhan maali? Isin waboo deeggartuu, maatiin keessanii waboo deeggaraa, waboo soortuu, miseensota akkasiiti jedhanii faati nu hidhaarraa moo bakka baay'ee nu naannessu kan mana hidhaa seenallee du'an ni jiru faa kan jedhantu jira. Himannaan gosa baay'ee. No amma kuni raayyaan ittisa biyyaa nama ni dhufu. Kana sirreessuu isinirra jira. Isa booji'ameeyyuu poolisitti dabarsa. Odeeffannoo dhimma waraanaa miseensotuma raayyaa irraa argannaa jedhee hidhataa bosonatti hafee ture tokkotu miidiyaatti yeroo dubbatuun dhaga'e. Isin akka raayyaa ittisa biyyaatti gama intelijensiin gaba basaasaatiin hangam cimaadha? Hin soba inni kun maal seete? Kun siyaasa. Siyaasa akkamii seete? Raayyaa ittisa biyyaa keessatti wal shakkiin akka uumamu gochuudhaaf ta'e jedhamee kan faabrikeef godhame malee wanni akkasii hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa utuu ofii isaatii marrajaa isaaniif kenna ta'e isaan akkamitti dhabamure? Maaliif dhabamu? Isaan maaliif moo'icha hin argannere? Isaan maaliif baqature? Egaa raayyaan ittisa biyyaa yeroo jalqaba ijaaramuu diina biyya irraa ittisuudhaaf akka biyyaatti ijaaramee garuu rakkoowwan nageenyaa biyyattii keessa mudataniin Oromiyaa keessas naannoo Amaaraa keessas Kibba keessas bakkeewwan komaandi poostii jala bulaa jiranitti ergama fudhatee socho'aa jira. Kun akka raayyaa ittisa biyyaatti dhiibbaa sinirratti hin uumne. Dirqamni raayyaa ittisa biyyaa maal seete? Sovereignty biyya keenyaa humna alaa irraa eeguudha. Tokko kana. Raayyaan ittisa biyyaa dirqamni inni lammaffaan qabu qaama kamiyyuu hidhatee seera biyyaa mootummaa biyyaa filannoo osoo hin ta'in humnaan diiguudha. Socho'a taanaan dirqamni inni lammaffaa raayyaa ittisa biyyaa isa kana. Gahee kana immoo baachaa jira waan ta'eef raayyaa ittisa biyyaa keenyatti nuti baay'ee boonna. Ministeerri muummee dheengadda paarlaamaatti rakkoowwan lixaa fi kibba jiran karaa nagaan osoo furree gaariidha jedhu hidhattoonnis immoo akkas jedhu garuu immoo karaa nagaan yeroo xumuramuu hin argamu. Kanaafuu si'achi karaan nagaa dhimma kanatti xumuratan hin jiru. Karaan nagaa yeroo hunda banaadha. Nutis waraanaan feenu. Raayyaa keenya waraana gara fuulduraa addunyaarraa bakka adda addaatiin nu qunnamuuf qopheessuu barbaanna malee yeroo hunda shiftaa barbaachatti biizii ta'uu hin barbaannu. Raayyaan ittisa biyyaas waraana keessa jiraachuu hin barbaadu. Waraana keessa yeroo jiraattu waa baay'ee si hirrata. Loltuun barachuudhaaf yuunivarsiitii galee barachuu danda'u, haayiskuulii galee barachuu danda'u, shiftaa barbaachatti yeroo isaa gubataanaan miidhama kunis. Jijjiirama adda addaa loltuu keessatti uumamuudhaafis si qaba. Hojiin kun biizii si godha si galeera hin barbaannu nutis kana. Nuti kan loluu barbaannu qaama alagaa alaa dhufuun loluu barbaanna malee isa nu keessaa akka nagaan jiraatu barbaanna. Waraanni hidhattee bosonatti jiruu fi dhaabii adda bilisummaa Oromoo kan amma Finfinnee jiru kan karaa nagaan qabsaa jiru wal quban qabnu jedheera barreen gaddaa garuu waa walitti dhufeenya qaban isinitti fakkaata. Sirriitti fakkaata hordofamaa jira. Dheengadda isaanuu ragaa fidanii ibsa baasanii mootummaa kasasanii shiftaa deeggaranii akkasitti ibsa baasaniiru. Kanaafuu ibsa isaanii ergasiin opereeshinii eegaltan baasan jechuudha. Erga nuti opereeshinii amma yeroo dhiyoo kana jalqabne ji'a dura jalqabne. Qofaa isaatti ragaa ta'uu danda'anni? No, inni qofaan ragaan ta'u ragaan biraas baay'eetu jira. Turtii BBC waliin waan nu taasistaniif guddaa galatoomaa jeneraal. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala kanaa kanumaan xumurreerraa saganticha kan qopheesse ammayyuu tanaa kan dhiyeesse Mo'aan Afraaf Olii Dhugaasaadha. Sanbataaf dilbata gaarii isiniif haa ta'u jenna halkan gaarii. Thank you.